fuune akkam jirtu hordoftoota sagantaa keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jenna. Nagaa keenyatti aansuudhaan kutaa darbe keessatti maalummaa illuminaantii fi hiikaa illuminaantii kutaa tokkoffaa keessatti ilaallee turre. Kutaa keenya lammaffaa keessatti immoo gadi fageenyaan illuminaantii maal akka ta'e ilaallaa. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu hordofuun dagatinaa isiniin jenna. Illuminaantii hundeessee addunyaa irratti beekamuu kootiin nan boona jechuudhaan kan dubbate lammiin biyya Jarman Adam Weishaupt jedhama. Kanaafuu hundeessaan illuminaantii Adam Weishaupt namicha jedhamudha. Akkuma kutaa darbe keessatti ilaalle waldaaleen icciitii yeroo dheeraatiif ofii isaaniitiif kan ifeef jedhanii of waamaa turanii. Haa ta'u iyyuu malee bara 1776 akka lakkoofsa Awurooppaatti hunda isaaniitii olitti olaantummaa fi humna guddaadhaan waldaalee icciitii kana ol ta'uudhaan kan hundeeffame waldaa illuminaantii Baavaariyaa jedhama. Waldaa kana kan hundeesse lammii biyya Jarman Adam Weishauptidha. Adam Weishaupt dhalatee waggaa 20tti doktora seeraa waggaa 24tti immoo piroofeesara ta'uudhaan dandeettii adda addunyaa kan qabudha. Namichi kun nama amansiisuudhaa fi nama wajjin walii galuu irratti baay'ee qaxaleedha. Yeroo amma keessa jirru yookaan jaarraa ammaatti waa'ee hayyuu kana baay'inaan beekamuu baatus seenaa addunyaa keessatti illuminaantii hundeessuudhaan baay'ee beekama. Namichi kun moggaasni maqaa isaallee baay'ee dinqisiifamaadha. Maqaan isaa afaan Jarmaniitiin jechoota saditti qoodama. Tokkoffaa Adam jechuun nama duraa jechuudha. Wise jechuun beekumsa jechuu yoo ta'u, Hubit jechuun immoo hoogganaa jechuudha. Walitti qabaa hoogganaa yookaan immoo geggeessaa hoogganaa jechuudhaan beekama jechuudha. Maaliif jalqabuma maqaan kun mogga'eef kan jedhu raajiidha. Adam Weishaupt guraandhala 6 bara 1748 akka lakkoofsa Awurooppaatti Ingilodosdiyaatti dhalate. Bakka jedhamutti dhalate. Abbaan isaa Joan George jedhama. Yuunivarsiitii Ingilodosdiyaatti piroofeesara seeraa yookaan qorataa yakkaa turanii. Namni kun Adam dhalatee waggaa 7 irraa boqotanii sanaa booda Adam Weishaupt abbaa kiristinnaa isaa kan ta'e Baaroon Aksisitti kenname. Innis waldaa Iyyesuusotaatti akka isa barsiisu godhe. Adam Weishaupt waldaa icciitii Iyyesuusota jedhee of waamurraa waggaa 24tti icciitii hedduu barachuudhaan adda bahe. Falaasfaan kun yeroodhaa gara yerootti geggeessitoota waldoota kanaa faana wal loluu eegale. Weishaupt beekumsa icciitii fi amantoota alagaa Gibxoota durii irratti dhiibbaa olaanaa uumaa dhufe. Bara 1770 akka lakkoofsa Awurooppaa keessatti amantii kiristaanaa gatee seera seexanaa yookaan Lusiiferas Koonispiraansii hordofuu eegale. Akkasumas karoora yeroo dheeraa waldaa icciitiilee baafate. Karoora baafate galmaan ga'uuf bara 1973 immoo Maayer Amischild Rooschild nama beekamaa wajjin quunnamtii uume. Namni kun addunyaa mararratti dureessa beekamaaf guddaa ta'uudhaan beekama. Dandeettii Weishaupttis fayyadamuudhaaf jecha umurii isaa guutuu barbaadaa turuun ni beekama. Carraa argate kanatti dhimma bahuudhaan biyya Jarman Firaankifaart keessatti namoota 12 walitti qabee qabeenyaa fi beekumsa isaanii walitti fidanii yoo karoora Weishauptitti fayyadaman addunyaa kana qajeelchuu akka danda'an amansiise. Maallaqa namootaatti fayyadamee kaayyoof karoora isaa waggaa 5 booda galmaan ga'atee waldaa icciitii illuminaantii bara 1776 waggaa 28ffaa isaatti Weishaupt hundeessuu danda'eera. Waldaan icciitii illuminaantii addunyaa mara to'achuuf fuulleffate yommuu ka'u miseensota 5 qofa qaba ture. Isaanis Kolomaran Fransh Diwishd, miseensa waldaa ganamaa kan ture Alphonse Diwishd, Maayer Amischild, Rooschild, Adam Weishaupt qofa turanii. Yeroo sanatti namoonni kun perfectabilist jedhamuudhaanis ni beekamu. Yeroo sanatti dhaadannoon isaanii illuminaantiin dirqama addunyaa hoogganuu qaba yookaan illuminaantii must rule the world kan jedhu ture. Yeroo baay'ee miseensonni isaanii moggaasni illuminaantii maaliif filatame gaaffii jedhu kaasaa turanii gaaffii dhiyaateef Weishaupt deebii yoo kennu. Jechi kun kan fudhatameef qaroomina kennuu yookaan laayit biirar gaalee jedhamu hafuura seexanaatiin beekamurraa fudhatame. Hiikni isaas eegdota qaroominaa yookaan holders of the light jechuudha jechuudhaan namoota sanaaf deebisaa ture. Weishaupt akka jedhutti humni isaanii fi maddi galumsa isaanii yookaan galmaa'ina isaatiif utubaa kan ta'e icciitii eeguudha. Kanaaf namoonni as keessa jirtan hundiyyuu icciitii eeguu qabdu jechuudhaan akeekkachiisaa ture.
Hoogganaa Illuminaantii adawwii shippiitti ta'uusaa kan beekan miseensota Areopaagii malee eenyumtu akka hin beekne dhoksaan qabamee ture. Hooggantoonni sadarkaa olaanaas maqoota durii icciitii beekaman moggaafataa ture. Fakkeenyaaf adawwii shippiitti maqaa icciitii durii jedhamee kan beekamu Ispaartaakas irraa kan turedha. Ispaartaakas immoo yeroo dheeraa dura garbicha Roomaa kan turee fi waraana mootummaa Roomaa irratti ka'ee geggeessaa ture. Bifuma wal fakkaatuun Jarmanoonni duula addunyaa booda maqaa Ispaartaakas jedhuun of waamaa turanii. Waldaaleen icciitii Illuminaantii haala kanaan kan hundeeffame waggoota gabaabaa keessatti wal qunnamtii cimaa uumee addunyaa irratti humna cimaa ta'e dhiibbaa siyaasaaf diinagdee uumuu danda'eera. Yeroo irraa yeroodhaan namoonni ciccimoon abbootiin qabeenyaa maatiiwwan mootota ciccimoo eegdonni icciitii ulaagaa Illuminaantiitti makamuu isaan guuchisu yoo guutan itti makamaa turan. Adawwii shippiitti juushotatti itti fayyadamuudhaan hordoffii boca piraamidii qoodinsa sadarkaalee aangoo qopheessee ture. Piraamidiin kun sadarkaa 13 fi boqonnaa 3tti qoodama. Boqonnaan duraa qophii kaasee noovis yookaan noovis miinarbaalii fi illuminaantii xixiqqoo kan jedhan hammata. Boqonnaan lammataa farmineessota jedhama. Boqonnaan kunis bakka lamatti qoodama. Inni duraa mallattoo bartuu yookaan warroota seenaniiti yoo ta'u, inni lammataa immoo iskootish jedhama. Lamaan isaaniiyyuu immoo bakka xixiqqoo lama lamatti qoodamu. Boqonnaa sadaffaa immoo icciitiiwwan iddoowwan xixiqqoof gurguddootti qoodamu. Isaan keessaa qeesii bakka bu'uun mootii, waa beekaa, beelladaa fi mootii adda addaatu achi keessatti argama. Adawwii shippiitti sadarkaa aangoo erga qopheessee booda jiraattonni ardaa amantii yookaan monoksonni, dubartoonni, armiinonni, yihuudonni fi kanneen biroo miseensota waldichaa akka hin taane dhorkamaniiru. Sababiinsaa dubartoonni haala salphaan icciitii baasuu danda'u waan ta'eef akka achi keessan seenamne dhorkuu danda'eera. Namoonni gara biroos immoo lammiileen kunniin icciitii baasuu waan shakkamaniif jechuudha. Sadarkaan aangoos bifa piraamidiitiin yoo qophaa'u of eeggannoo guddaan godhameeti. Kanaaf hiyyeessi, dadhabdoonnii fi amantii isaan irratti cichanii kan jiraatan hundi sadarkaa piraamidii gadiirraa olii quu hin danda'anii. Garuu namoonni ciccimoon hamtuuwwan jaalala biyyaa kan hin qabnee fi amantii isaanii kan dhiisan sadarkaa piraamidii olaanaarra dafanii geessifamu. Miseensummaa Illuminaantiitiif namoonni kaadhimaman immoo qormaata hedduu keessa darbanii kakuu dhiigaa gochuutu isaanirraa eegama ture. Kana malees jireenya isaanii guutuu kaayyoo Illuminaantii akka faajjiitti qabatanii ittiin akka bulan amanamuu qabu ture. Icciitiif sagantaawwanii fi tooftaa Illuminaantiin ittiin namoota adamsan akkasumas immoo ittiin namoota to'achan ilaaluudhaaf yookaan hubachuudhaaf akkaataa qoodamiinsa aangoo piraamidichaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafis immoo mala isaan ittiin namoota hubatan yookaan immoo to'atan wal wajjin ilaaluudhaaf kutaawwan itti aanu keessatti kan wajjin ilaallu ta'a. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya itti aanu keessatti yoo na wajjin turtan hubannoo gaariin argattu jenneetu amanna. Sagantaa keenya itti aanuun kutaawwan piraamidii hundumaa isin biraan geenya.